أما في الرواية سبادي سواي مالي واي يسوع كانت تسدي بناتي وانجلو أصدقي أكاد أرى تكاتي شادا كواتا تكانا تقولت يسوع سينفرته تقولي إن قبضت يمدي متى مالي كيسن إيجين تاتا نجري مكافميرا ما تجار إنه كذا ما تعرف كله إنه ما تعرف كل سنة إنه جري دبي إنه جري إيه يسوع كريستوس isa gaggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame macaafni isaa dhugaa ba'a jechuudha. إنه تفرق كل ما تعرفني بالريف جري يسوع تجري Macaafichi qulqulluutu jira. Gaggeessaa macaafa afuura qulqulluutiin barreeffame jedhama. macaafni kun maalirraa qulqulluusa eenyu macaafa qulqulluu jedhee itti moggaasee jiran bar maqaa kana yesuus macaa itti moggaasee maaliif maqaa eenyu itti moggaaseme namni mata dure kitaaba tokko yeroo barreessu amma bu'aas mata dure itti godhee gabayaa magaalaa irratti olcha eenyutu macaafa qulqullu mee bakkoo macaafa qulqulluu jedhee dubbatu fidi wangeela keessa hin jiru kutee keessa qulqulluu jedha maalirraa qulqulluu waaqayyoon arrabsaa nabiyyoota arrabsaa yesuus arrabsaa maalirraa qulqulluu jedhana daawitiin ejjaadha jedha abrahaamis ejjaadha salamoon ejjaadha wahuma hunda raajoon rabbiin filate hundinuu warra yakkamoodha badiidhaan faale wanni akka wangeelaa gartee nabiyyoota xiqqeesse jira abbo isaan haa xiqqeessu salamoon dubartii jaartii namaa shaawara dhiqattu taaftaaf godhe ijaazaa buufatee namaan qacam godhee jedha wangeelli daawit daawit jaartii namaa Ile waan akkas jedhameef sitti fuuf. daawit jaartii namaati gartee jaartii namaati Lakki isinuu namni dubartiin irri tokkichi dubartii 70 yoo fuudhe malee jannata hin galu jettanii miti. Bar wangeelli keenya maal jedha? ati Wangeelli waan sin keenya jedhu waan dhuftee gaafattee maal siin jedha? gammachuu biyya lafaa kanarratti waan hin barbaade naan argadhamuun argadhu Maal argachuu barbaadde? waan sin jedhe waan hin barbaade dubartii barbaadus nyaata barbaadus Waan dhugaatii barbaadde. waan Aboosi wanta aboo irratti siif kennamee jira wanta aboo siif hin kennin jira gooftichi waan abboomee jira addaamiif yoo waan maal jedhe abboomee. waan sin jedhe waan hin barbaadu argachuu biyya lafaa kanatti asitti biyya lafaa kanarra waan hin barbaade argachuu hin danda'u Kan hin dandeenye hin jira. aaniin jedhe birrii yoon qabaade danda'amuu hin danda'u Birrii mootii doolaara qabaadhu. waaqayyoon Doolaara yesuus kiristoos akka jedhu waaqayyo waanuma kadhattan hundumaa jedha waan hin kadhadhe waaqayyoon naa kan namoonaan kennu biyya lafaa kanatti Siifin kenna karaa isaatiin argatta garuu karaa goobas ayyee dhaabbadhu jireenya bara baraa san keessa yoon dhaqe waan hin fedhe waanumaan fedhe yoon kadhadhe argadhamoon argadhu waaqayyoorraa wanta argattus hin jira macaafa qulqulluu gubbaa irratti Yesuus abboon Kiristoos dhaggeeffadhu sheexanaan hin qoromee jira. Waaqayyoon Dhaabbadhu be silent. ayyee okay go ahead Maal jechuu barbaadde? akkaan jedhe jireenya bara baraa keessa waan inni barbaadan hundi jiramoo biyya lafaarra jira Jireenya bara baraa keessatti qulqulloota Kiristoos wajjin maaluma samaal haasawu gurbaan ati gammachiis xeenaan kee fooniif hafuuraan nagaa qabda ati obboroon kee nagaa siif haa taatu Aara nagaa dhugaa waaqayyoo isa jiraatu. Tammaqamaadhaati. Lakki ani kiristaana. okay waan hin jedhe bar Tammaqamaa sanuu. Maryam ya dubro Maryam ya ragofta dese galanni ziyada wei chatmun oltai boga gitu shalen nyumba ka saram pam tam jechan oltai afan arawan tiktok itu sin amantu yesus itu sin amantu manu raketa gitu amma hali do takata ka warre fada ijolen shada qabatan me sigirti esa kotte amma shada sigar sifna koy kan kenne lubbuu kenne addeesseetu dhufeera malee ani waan biraa miti. Lubbuun kenne addeesseen dhufeera. Lubbuu addeesseeti? Yaaddee lubbuun kenne addeesseen dhufeeraan jee. Lubbuun kiyya si yaachisee dhufte? Yaa. Akkam goote du'ee lubbuu tiyya si yaachifte tana? Dukkana keessa jirti.
Okay, na yaame kaa ifa gara ifaatetti ayyee. Kootu gara ifaatti amma siin kadhasumattuu fagooyyuu hin barbaachisu. Akkam jettee kadhattame? Siif moo laphee kee yoo laatte amma sii kadha amma sirraa deemaa Laphee kiyya maraataadha laphee kiyya akkamittiin sii laadhaan takka nama tokko fuulaadhee hin beeku. Na ajjeesu deemtaa laphee. Waaqaaf laattanaa miti. Waaqni naaf kanneen malee laphee akkam godheetiin maqaalaadha. Ay garuu hin qabasin dhugaan siin jedhu baay'ee. Eegaa laphee akkamina maalaatan? Dukkana keessatti. Isa abbaa moo isa ilmaa kamii filata? Eenyuttiin kanna? Okay, hafuura manfasittiin kanna moo waldi ilmattiin kanna moo abbattiin kanna? Inni han fudhatu isuma fudhatu tokkumatti jira waaqayyo. Sadii amma sadii isaan eenyuttiin kanna mee iyyee lapheeti eenyuttiin kanna? Waaqayyo abbaadha moo ilmatti moo waaqayyo hafuura qulqulluu? Ati qophaa'e malee inni. Jidduutti haa cicciraniif deemta akka sariin yeeyyii waa nyaatutti oolne lubbuuti. Ammati ilma isaatti yoo amante malee hin fayyitu karaa gabaabaa tokko sitti. Maal ilmi isaa eenyu? Ilma waaqayyoon ilma qabaa? Abbaan jiru maal ilmatti amantaa ammas? Deemnudha maal kan abbummaa qabu abbaa jechuun ani ijoollee maalitti hajaman ijoollee maalitti godha abbaa guddumatti hin dhaqa abbaa manaa. Siin simatu sin beeku inni amma fakkeenyaaf siin. Ijoollee maal naa gooteen ijoollee abbaatu gargaara. Ufitti sin butu siin nama fakkeenyaaf dukkana keessa gati jirtu. Ijoollee zoor baliin jedhanii dabre abbaan kadhadhani ijoollee akkamitti godha ijoollee akkasiyyaa. Inni immoo sin barbaadu kaa. Waaqayyoon kee tokkicha ilma tokko qabaami. Ani ilmaan torbaan qaba. Ati nama dhaqa. Nama waaqayyoon kee waaqa ta'e tokko qabaa ilmoo tokko lolchee. Tokko. Tokkicha sanuu jalaa ajjeesaniimi. Eenyu ajjeese? Yihudoota ajjeese munaafiqoota. Moo'ee ka'eera. Maal ka'e ajjeesan jala ajjeesan hojii najjeefne guyyaa sana biyya itti salphattu jedhanii awwaalanii miduraa. Du'aa ka'eera. Jala waaqayyoo an ilmootu jedhamna jala ajjeeseen hin dhiisan. Dhukkeen itti haasaa jiidoo ajaa'ibaa tana direedhaa tana seennaaf laal. Ati foon namaatiin yaadaa jirtu anniin samitaan sitti odeessu. Foon sareetiin yaadaa duba. Foon sareetiin uffaddaa? Isa miti. Duma maal foon kamiin akkan yaadu feetati? Yaa foon namaatiin yaadu jechuun ilaalchi keenya hubannaa keenya. Ilaalcha waaqayyootiin hin laalaan du'a ani waaqaa miti. Ilaalchuma kiyyaan hin laala. Kanaafuu sitti meekaanis? Ati ilaalcha maaliitiin ilaalta yaadda? Ani immoo sagalee waaqayyootiin ilaala. Ilaalchi sagalee waaqayyootiin. Tasaa haasamu ta wangeela irra jirtu nutti haasaa. Tasaa haasamu wangeela waan takka. Haatu burhaana kumin kuntum saadiqiin hin dhageenyini. San quba qabaa kun ragaa fidi dhagaan fidi ni qiyyaa. Dhagaa dhiisi ragaa fidi. Ragaan sani tokko namni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne jireenya itti faradameera jedha. Fakkeenyaaf isin sin amansiin itti faradameera ragaa tokkodha. Ati itti amantaa Yesuus? Baay'eetti malee. Okay, Yesuus maa gochuu hin danda'u jedhame. Jireenya bara baraa karaa isaa arga'eera. Waaqayyo wajjin araarameera karaa isaa. Yesuus eegeetti amante Yesuus ani maa gochuu hin danda'u jedha. Yesuus maa gochuu hin danda'u jedhame. Hin jedhu. Akkas egaa nama tokko akkana jira kun ramme akkana jira. Wallaahi ramme. Wallaahi. Boqonnaa itti jehuusan hin himtuu fi wangeela isaa kan inni itti amanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 akkana jedha. Yesuus itti fufee ani humna kootiin maa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan dhageenyaan farada firdiin ani faraduus qajeelaadha jedha. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada sana ergeeti. Gaafa lubbuun biyya lafaa jiru sana akkas jedhe. Yeroo sana akka barsiisaa jira nama. Akkas jedhee moo hin jenne? Maal lakkoofsa? Humaa gochuu hin danda'u jedhame Yesuus. Ani moo? Jee inni jee ukkoo jaallattee miti? Wanti jedhee caafamee jiraa miti goggogee barreeffamni. Barreeffamee jiraa miti? Jira. Kanuma barreeffame kana dubbisiidha amma. Kanuma barreeffame kana kunoo Yesuus itti kunoo Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe. Abbaan koo ajaja inni na ajaju sana maaniin gartee waanuma inni dinqii hojjetu naan jedhe dandeettii isaatiin waa dalaga malee gartee ani fadha kootiin humaa gochuu hin danda'u jedha. Mee akkas jedhe akkamaan amma jedhe kana humaa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Yeroo sanatti akkas jedheef amma hin jedhu amma hin jedhu. Laa ilaaha illallah. Amma kitaaba tokkoon barreessa. Jechi waaqayyoo hin jijjiirama geetu. Hin jijjiiramu. Bakka jedhe. Hin jijjiiramu. Hubannaa itti amantaati wangeelii kanatti. Namatu hubannaa isaatu rakkina qaba malee sagalee waaqayyoo duris tokkodha ammas tokkodha. Hubannaan keenya garuu hubachuu dadhabna gatii ta'eef nuun galu.
أبو سيارة. وأنا جابت مي وأنا جابت كان سيجار ساقوي إن كفلتا تورا مني كفلتا إن كفلتا إن كفلتا عندك إن كفل بكو سون كفل تشوس وانجيل سنيدين بيسا إنيو رمي Gaarin dagaa. namni waaqayyo jala dhokachuu ni danda'a itti amantaati. Abadan. Akkas okay eegessa joobame geetu Ah. ilmi namaa uumamni waaqayyo jala dhokachuu ni danda'a. Eessatti tokkota? Dhokachuu ni danda'a hin jedhe bakkuma feetattu Hin danda'u. hin danda'u. Aadam waaqayyo jala dhokate moo hin dhokanne? Dhokatu jechuun maal jechuudha? Mallaqa afaan Oromoo beeku Kanaaf guyyaa. okkatee hafeeraare? No dhokate moo hin dhokanne hin jedhe waaqayyo jala hanqa waaqayyo dhufee barbaadu. Ramme waaqayyo barbaadee Aadam jannata keessa dhabee bara. Wallahi sintiin dubbisuu deema lafa noolaa. La hawla la quwwata. Ya akkana jaabar Adam aboo muka bak Adam jedha bara kunoo si garita wallahi akkas jedha ammaan si dubbisa ramme dubbiin tuta gitaara itti dhokoftu wallahi bakka tu dhaggeeffatani Adam silaa godhaan uumama silaa uummata kanaan lolaa malee dhaggeeffadhu siifin dubbisa dhaggeeffadhu Hunda isaa dubbise immoo. dhaggeeffadha wallahi akkana jedha wangeela seera uumamaa boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra lakkoofsa 8 dhaggeeffadhu meeramme wallahi waan wangeeloo kun Adamii fi waaqayyoon akka wal godhan kana booddee namichii fi haati mana isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensaa'utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa osoo adeemuu sagalee dhagayan iddoo jannata keessa ani ramme kiyya jannata keessa lafa foo qilleensi tolee qaqqabbanaa'ee lafti shaashaa jettee kan toltu kana agartee osoo achi keessa jannata keessa qananii nyaachuu jiru nyaadhaa wakuu laamina harakatan jedheeni rabbiin nyaadhaati muka kanatti hin dhiyaatinaa jedheen ija mukaa tokko nyaatinaa jedheen yeroo kana waaqayyo amma isaan waaqayyo hafuuraa jedhan manfasiidha waaqayyoon bakka hin qabu bakka hunda jiraa jedhan miilaan deemu jira shakam waaqayyo dhageen waaqayyo abbaa jedhan kana dhageenii maal godhe Adam laal amma dhaggeeffadhu gara kooflaa duutaa bara wallahi lazim akkana jedhe sagalee dhagaanii isaan gartee waan dhaga'an isaan waaqayyo gooftaa dura mukattii iddoo dhaabaa